Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Ababeeti. Yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma yeroo kaanii wantoota nama barsiisan nama bohaarsan nama barsiisan qabadheen dhufee jira. Hanga xumuraatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Wantoota jaalala miidhan yookiin wantoota walitti dhufeenya jaalalaa miidhan muraasa. Tokko, tilmaama waan qabataman taane akka yaannutti tilmaamuun jaalala balleessa. Dubartii wayii biratti yeroo baay'ee waan argarteef qofa kun hiriyyaa isaa ta'uu hin ooltu. Narratti michuu biraa baafate jettee murteessuuf hin sardamiin. Lama, diddaa wantoota xixiqqoo wal diduu. Wantoota xixiqqoo yoo wal diddaan yeroo sanaaf salphaa fakkaatu lakki yoo inni tokko jedhe sammuun keenya galmeessaa deema. Dhumarratti gara dubbii ijoo ati dhimma kiyya hin qabdu jedhuttis fida. Sadii, shakkii akka nama hin amanneetti guddachuu dandeessa. Isa guddisa keetii garuu jaalallee keetii irratti calaqqisiisuu hin qabdu. Ofii dhoksaatti waan biraa waan dalagduuf isa ishee akkasitti hin yaadiin. Hin shakkiin jechuun 100% amani jechuu osoo hin taane shakkiin kee sun waan qabatamaa irratti haa hundaa'u. Wal cufuu jaalala keessatti wal loluun yookiin walitti mufachuun waanuma jiru haa ta'u malee namoonni tokko tokko lola isaanii walitti dubbachuudhaan baafachuu kun immoo wal cufanii eenyu akka duraa isa waan haasofsiisu akka adurreef hantuutaa wal eeggatu. Waan dura haasofsiisee gadaantummaadha jedhanii yaadu. Kanaaf yoo wal lolan wal cufuun amala taanaan ammumaa wal lolan jaalalli badaa deema. Sababa lolaa osoo hin taane sababa wal cufuutiin jechu. Kanaafuu waliin cufiina. Hinaaffaa jaalala balleessuu keessatti hinaaffaan hangafa. Ammuma of mimmiidhagsanii manaa ba'an tokko mataa dhukkubsachuu hin qabu. Oolmaan ishiin dhiira waliin qabdu jiraachuu danda'a. Ta'us garuu gara waan biraatti yaaduun hin barbaachisu. Waan ofii keetii akkas gootuuf ishiis akkasittiin yaadiin hin yaadus jedhii fudhadhu. Sammuu namaa keessatti waa dubbisuuf yaaluu mind reading. Jaalalleewwan tokko tokko waan ati yaaddu nan beeka sammuu keessatti waliin jedhu. Kana garuu kan beeku Waaqa qofa. Kanaaf waan namni tokko hin dubbatiin dursanii akkasitti yaadda yookiin akka sana gochuuf ati jedhanii abbaa dursanii lafa kaa'uun deemee walitti bu'iinsa guddaa fida. Dabsuu yookiin dalga hubachuu. Kallattiin hubadhu waan barbaadde yoo jedhe yookiin jette akkasumatti hubadhu malee kallattii biraattiin hiikkatiin. Yoo sii galuu baatee gaafadhu malee hiika mataa keetiittiin kenniin. Dorgomsiisuu hiriyyaa ofii nama biraa waliin wal dorgomsiisuu. Hiriyyaan kee nama biraadha siif adda. Kanaaf nama biraa waliin madaalchiftee karaa kamiinuu olaantummaa yookiin gadaantummaan itti akka dhaga'amu godhiin. Siif jaalallee kee kan caalu dachee kanarra hin jiru. Daangaa darbuu. Ammuma fedhee jaalallee walii ta'an ammuma fedhee abbaa warraaf haadha warraa walii yoo ta'an iyyuu jidduu isaanii daangaan jiraachuu qaba. Taalanii waan dhufan waan dhuunfaa isaa tokko keessa seenuun hin barbaachisu. Dhimma hojii isaa yookiin ishee murteessuu irraa of eeguu. Dhimma maatii isaa yookiin ishii keessa seenuu irraa of eeguun murteessaadha. To'achuu hiriyyaa keenya to'achuuf yaalii gochuu. Hiriyyaan jaalalaan to'atama yookiin to'atamti malee qaamaan yookiin humnaan to'achuun dhumarratti rakkoo fida. Miiraan murteessuu. Miiraan hoogganamuun wantoota jaalala keenya miidhaan irraan ga'an keessaa tokkodha. Waanuma hunda miira keessa seenanii murteessuurra tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Kanaaf namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti waan jaallatu, waan barbaadu, waan hawwuu fi waan isatti tolee hojjechuudhaaf inni jalqabaa jaalala walii qabaachuuti. Namni hamma fedhe beekaas ta'u wallaalaa, sooressas ta'u hiyyeessa, namni maatii isaa yookiin jaalallee isaa waliin nagaa hin qabne bakkee keessattis sammuun isaa namoota hedduu wajjin akka wal lolaa oolu, akka dhiphachaa ooluu fi akka daandiin hundiyyuu isaaf lola duwwaa ta'ee fi carraan isaa abaarsa yookiin immoo carraa hamaatti fudhachuudhaan namoonni yaadan baay'ee waan jiraniif atis anis isinis hundiyyuu naannoo keessa jiraannu keessatti inni jalqabaa maatiis waliin jiraannus haa ta'u jaalallee waliin jiraannu wajjin nagaa qabaanneenaan kallattiin hundiyyuu nagaa nuuf ta'a. Ilaalchi keenyas ilaalcha nagaa, ilaalcha jaalalaa fi ilaalcha araaraa, ilaalcha tokkummaa fi ilaalcha dhiifamaa qabaachuuf nu gargaara yookiin nu fayyada. Kanaaf namni kamiyyuu jaalalaan jiraachuu jaallata hawwa. Galatooma.